Namni guddaan asitti argitan kun nama ji'oogiraafiidhaan PhD hojjetedha. Hariiroo jaalalaa uummachaa jirra jaaru. Digirii isaanii lammaffaa yuunivarsiitii Finfinnee, digirii Aksuumii fi Gondoritti immoo leekchereera yuunivarsiitii ta'uudhaan tajaajilaniiru namni. Akkam jirtu daawwattoota keenya naguma keessanii isiniin jechaarraa viidiyoo keenya guyyaa irraatiin seenaa namoota akkasumallee viidiyoowwan tibba kana ajandaa yeroo ta'an irratti kan haasofnu ta'a gadhumaatti na waliin tura. Warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo sabskiraayib godhaa gara fuulduraattis viidiyoowwan gaggaarii ta'an chaanaalii kanarratti argattu. Viidiyoo keenya guyyaa irraatiin dhimmi irratti haasofnu inni tokkoffaan egaa namni asna bukkeetti argaa jirtan kun dooktoriidha. PhD barateera yoon siniin jedhe meeqan keessan tomana. Namni kun PhD barateera yeroo ammaa kana garuu haala suura irratti argitan kana keessatti argama. Nama kana maaltu mudate seena namicha kana gabaabsee kanan sinitti mutaa. Gama biraatiin immoo Gizaachoo fi Amartii namni furdaan Itoophiyaa fi dubartii qalloon Itoophiyaa hariiroo jaalalaa eegaluu isaanii gammadaa shoo irratti dhiyaachuudhaan beeksisaniiru. Dhimma jara kanaas kanaan isinitti mutaa gadhumaatti na waliin tura. Viidiyoo keenya guyyaa irraatiin immoo badhaasa kaardii birrii 100 isiniif qopheesseetiin nan jira jechuudha. Carraa isinii buuseen namoota koomentii godhan keessaati. Gaaffiin keenya tiiktookiin qabeenya eenyuti kan jedhudha. Tiiktookiin qabeenya biyya kamii akka ta'e koomentii irratti barreessitu warra kan argataniif carraa buuseen kaardii abbaa 100 nama tokkoof nan guuta jechuudha. Gara sagantaa keenyaatti haa dabarru. Ilaalaa kan nama kanaa waan namni kun jedhu tokko tokkoon kan laallu ta'e egaa namni guddaan asitti argitan kun nama ji'oogiraafiidhaan PhD hojjetedha. PhD isaa yoo kana hojjete Afrikaa kibbaattiidha. Yeroo ammaa kana garuu haala suura irratti argaa jirtan kana keessatti kan inni argamu walumaan haalaan. ተወልጄ ያደኩት በጂኦግራፊ የዶክትሬት ዲግሪ አለ። Dhageessanii ji'oogiraafiidhaan PhD yookiin immoo dooktareet digirii qaba. Namni kun maqaan isaanii Dooktor Aalee Kaasawu jedhamu jechuudha. ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቴን ታዳጊዋ ኢትዮጵያ አላማጣ ነው የጨረስኩት። ዲፕሎማ ባህር ዳር መምህራን ኮሌጅ ወስጃለሁ። ፈርስት ዲግሪ ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ Dippiloomaa Bahar Daaritti baratanii akkasumallee digirii isaanii jalqabaa yuunivarsiitii Bahar Daaritti baratanii namni kun egaa miidiyaatti dhiyaachuudhaan kan isaan dubbachaa jiran yeroo ammaa kana bakkatti maanguddoonni gargaaraman dhaabbata Finfinnee keessa jiru bakkatti maanguddoonni gargaarsa hin qabne gargaaraman keessaadha kan isaan argamanii dhaabbata Maqedooniyaa keessatti jechuudha. ሁለተኛ ዲግሪ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ ሶስተኛ ዲግሪ ከዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሳውዝ አፍሪካ። Argitanii digirii isaanii lammaffaa yuunivarsiitii Finfinnee, digirii isaanii sadaffaa immoo yuunivarsiitii of Saawuz Afrikaa biyya Afrikaa kibbaatti fudhatan jechuudha. ለዛ አድርጌ አጠናቅቄያለሁ። በጂኦግራፊ ነው። በጂኦግራፊ በጂኦግራፊ በአክሱም Dipaartimentii ji'oogiraafiitiin kan isaan fudhatanii akkasumallee akka mashiin asirratti jechaa jirtu Aksuumii fi Gondoritti immoo leekchereera yuunivarsiitii ta'uudhaan tajaajilaniiru namni kun. ደቡብ አፍሪካ ለዛ አድርጌ አጠናቅቄያለሁ። በጂኦግራፊ ነው። በጂኦግራፊ በጂኦግራፊ በአክሱም እና በጎንደር ዩኒቨርሲቲዎች በመምህርነትም አገልግለዋል አይደል? በአክሱምና በጎንደር ዩኒቨርሲቲዎች በመምህርነት አገልግያለሁ። እንግዲህ የእውቀት አባት ኖት። እንግዲህ ይህ Baay'ee nama gaddisiisu namni kun haala kana keessatti yeroo argaman leekchera yuunivarsiitiiti PhD qabu dooktoriidha. Umuriin isaanii illee ganaa naannoo umurii 55ti. Haala kana keessatti yeroo argaman baay'ee nama gaddisiisa. Ilaalame maaltu si mudateetidha sababa maaliitiin hojii dhiistanii galtanii teessan jettee gaazexeessituu yeroo gaafattu deebiin deebsu laala. ዘነ ነውና ምንድን ነበር የገጠሙት? ምንም እኔ አይዶን ነው እኔ የገጠመኝ ነገር አላውቅም። ደቡብ አፍሪካ እንዳጠናቀቁ አክሱም ሄጄ 6 ወር ሰርቻለሁ። ከዛ በኋላ ወደ ሀገር የመጣው ስም ቤት ተቀመጡ። Ilaaltanii waan na mudatan beeku Afrikaa kibbaarraa arga dhufeetii booda Aksuumitti ji'oota ja'aaf leekchera ta'ee tajaajilee ergasii boodallee erga PhD isaanii xumuranii boodallee haala kana keessatti argamu baay'ee nama gaddisiisa. Kan itti aanuun immoo dhimma namicha furdaa Itoophiyaa fi dubartii qalloo Itoophiyaa kan laallu ta'a. Egaa jarri kun hariiroo jaalalaa eegalleerra jechaatii jiru. Inni kiiloo 175dha. Ishiin immoo kiiloo 34dha. Ishiin immoo kiiloo 34dha. Ishiin immoo jechuudha. Kana jechuun dachaa 5 ta'a jechuudha. Inni kiiloon isaa kiiloo ishiitti dachaa 5dha. Gizaachon meeqataa jechuudha? 5 kan akka ishee 5 taataa akka jechuuti. Sirma isaayyuu 5 walakkaa kiiloo 5 walakkaan itti deebi'a jechaadha. Umriin dhibee immoo
argisiisa. Kadi gidamila. Waggaa 22. Haa ta'u misgala. Digdama. Waggaa 20. Umuriin isaanii olmas walitti dhiyoodha. Inni umurii 22 isheen immoo umurii ishee 20. Umriin keessan baay'ee walitti dhiyaata. Gara hariiroo jaalalaas ummachaa jiru Gizaachoo fi Misqalloon jedhu dhugaadhaa Misqalla. Akkasii. Garuu sana Hariiroo jaalalaa uumachaa jirrachaa jiru. Saaksii jedhamu dhugumatti ni yaadda. Waan kun dhugaa natti fakkaatu meebi atteenshini miidiyaa argachuudhaaf waan gochaa jiran natti fakkaata malee jarri kun lamaan haadha manaa fi abbaa manaa ta'uu danda'u amantaa jedhuun qabani. Rabbi jedhee tarii gara fuulduraatti ammaaf wajjin hanga wajjin wanti gara fuulduraatti jaalalatti jabeessitanii kanaaf gara fuulduraatti cidha keessan waan eenyu wayii eenyu Sagantaa daawwattoota keenya gara fuulduraatti cidha Gizaachoo fi Amartii bakka keessummoonni adda addaa waamamanitti waan taasifamu natti fakkaata. Gammachuu guddaadhaan eegna. Komentiin baay'ee anaan na kolfisiise. Ammas lamaanuu dagattaniittu. Dhuguma jarri kun hariiroo gaa'elaa qabaachuu danda'u. Hariiroon jaalalaa nuti isaan amma eegalan kun gara hariiroo gaa'elaatti guddachuu danda'a jettanii yaaddu. Yaada keessan komentii irratti na barreessaa. Odeeffannoo garaagaraa gara fuulduraatti argachuudhaaf chaanaalii keenya sabskiraayib gochuun dagatinaa nagaan naa tura.